obboleettiin ta'e takka osuma gartee taariba deemu jirtu tarabbii gaara kana keessatti dhuftee tanummaa rabbii gartee gaara kanatti dhuftee duute jechuudha dhagee isaantu gartee waa hundaa'u jechuudha natti hime ijoolleen ammas ijoollee karaa kanarra daleedu eegaa dachaa satiin kun sagalee ta'eef muciyyoo tana gartee maatiin akka sabbartuu yaaniiti obboleeyyan kiyya suuraan as gubbatti agartan tanaa fi waa hundaa'u jechuudha ana kannanii kutanii. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة تخيني كم فيا خيس نجرت نسين جتا ولد ديب نجرا الحمد لله رب العالمين قالني خربي قدادي فيا خيس إنه مجرتني نجا قبدني يعني سبوليس خيس ندتشاس نجان كباغا خنو فيا ده قاعد دعوة تخيني رانت ندتشاس مال خبا سيكو تنانجون خيس نافن كبو جولي سنبرا يجورا موتما نتشي رفنان موتما دفجاني يجورا جولي نسجتي كو نركتي عربني خونيس غاني بيتني أكا بيتنا عربني نسنامو نمو برا تاون فرو كشتو عربني خلاف رشا قنبالة غيرا جولين درانو دوي ستة جورا هنگا سنة إسام برا نبول چيته أكا سيگا دا وطو تخنيه كاليفه غاري وان هدو نما قديسو خيزا وان هدو نما قديسو خيزا هدو تكوان نما ركسو خيزا أني هنگا ماستاو جيرو خنا سلاكات انجي چورو خرام بي إبسانا نيگا تورو إبسانا مو ديما جرا والدو بيسا جرا دا وطو تخنيه أما اللي أنا فاقني أسمان جرا قارو مخانا خنو بكما فارش مخانا تقول جيتو مانجي چوراس متاو تجرا ياو أشتي جولة موتوم ما تو ماما دفع مال جتة قابلة سونا ما سودا أشتي سانو بكا خران نتمر جرخوني بكا قرتي خرارو كابر رافع إنسان جرا أنا جا خمتي عن جرا جولة تكلة أرجن ترى جولة سنيو جنيه أنا جيتين ترى ولكن أمو جولة سونجة چورا وان نما قديسيس وان الدوبا يه نمرو كوشتكا وانا دونا ما قد جوتا كيچورا فيديو تك فيديو نتي رفاني فيديو سانا فيدنتوني وبوليتين تاينغ تك اسوما غرتي تاريبا ديمو جرتو تربي غارا خنا خيست تروفته تنوما ربي غرتي غارا خنا تروفته دوته يچو lakkoysa isaanillee lakkoysa gartee bilbila suudii abbaa lamaa qabdii micoontuuni duraanis kan deemaa jirtu dalagattuudhaan deemutti jirti yaani tarabbii itti dhufteeti gaaruma kana keessatti amrii taate jaan micoontuuni mootummaa hin ajjeefne namni ajjeefne jirtummaan tun bakka ciiftutti jirtu matanaatu du'ee jaani saniif gaa alhamdulillah rabbil alamin gaa yaa ummata keenya waan biraa waan jennu qabnuuti eega gaarri suudii kun ilmaan keenya obboleeyyan keenya gartee obboleeyti teenya tikkaa fi guddaa keenya gaara kana keessatti lubbuun namee duuda baraa jirti nutu waan irraa malee tabaruun beeynu akka rabbiitiin as geenye jechuudha mootummaan dhuguma sana asni jirti gaayitiiti bakka kanatti baddura mootummaan bakka itti namni baay'ee nyaadamu farshaa kana eega alhamdulillahi rabbil alamin eega ammuulee asirraa silaa ibsaan kun natti dhufe asirraa gaajeetiin deema saniif obboleeyti teenya ربي رحمته أقوله في ربي إنغرتي جنة الفردوس نساقين يسوع إن شاء الله وان تك وان قونو في كمنو حال جرو كنته حال مجرين ياتو إسقانته وني براتا كله نجرتو جورا وني براتا كنجرتو أني جرو أما فكرتي مقالة راول دينجرا خونو مقالة تنني بيتنجيتي يادا تنما كرتن تنا خونو لالك الفقادة تنتاو جرا جورا نافي مقالة وولتين دي عندي فور الفقادة تنتاو جرا خونو غارا قبان تاو جرانيس مقالا لاغي خيس جرتيغا مقالا تنتقو لاغي خيساني بيتانيتي akkasittiin gaada wattoota keenya akka qaaliif gaarii gartee dhuuf jireenya kuni waa hedduutu gaara kana keessatti nama qunnama waan godhuu dandeenyu takka illee hin qabnu kuni haala yerooti namni yeroo qaba wannummaan takka wanni godhan hin jirtu kuno yeroon kaameraa zoon godhee isin yoonna yaati malee fageenyi magaalaadha narraa fagoodha ani kophaati yaan jechuudha ijoollee oromoo takkaatu as jira isaan biraan taa'u jira tuni magaalaan tanuma isin agartan tan jechuudha haa ta'u immoo daawwat muciyyoo tana teessoo isiitii fi waa hundina kanneen turanii akkanatti manatti muciyyoon tuni iftuu sheekh amiin jaamti jaanii ani hin beeku waan biraan beeku gaa sheekh amiin hoggaan jiru gaa sheekh amiin keenya san hin seenaadha iftuu sheekh amiin jaamti jaanii akka gartee himatteetti jechuudha bilbila gartee kan qabdu sanii maallaqa illee irraa haa jennaan maallaqa illee warratti illee dawwalattee namni maallaqa irraa kaa'u hin jiru jaanii isiin kan duraan gartee dhaharargee baatti dhalatteeti wallagga gartee gaafa gartee namni wallagga godaanu sanii wallaggatti waliin godaantee turte yaani achitti wallagga kan isin jechuudha itti guddattee wallaggaay akkasitti dhufte jechuudha
akkaan dhageetti mucoon tuni maatiin si abbaan isiidhaa hin jiru haadha isii bichaa jira ijoolleen tun information kana osoo isiin lubbuun hin jirre osoo isiin jirtuuti karaa kana wajjin deemaa dhufa waan ta'eef ni beekanii obboleeyyan keenya isii tanallee gartee rabbiin rahmata haa godhuu fi maaliif ani asitti gartee waan takka fi xiyyaafuu rakkoo hamaa kana keessa waan hin jiruuf rakkoo namaa dubbachuu gartee waan dhiisu rakkoo keessaan jira jeetiif lubbuun gartee xiyyaas nama duuti akkasitti gartee iftuu gartee rabbiin rahmata haa godhuu fi obboleettii teenya gartee jannata rabbi si haa kennisu akka ijoolleen naa himtetti gartee an suuraalee ijoollee gartee Oromooti kan suuraalee kan hunda gartee isiidhaa fi waa hundaa jechuudha hatta viidiyoo isiitillee natti agarsiisanii turanii wanni hundeen jirtee jechuudha daawwattoota keenya mucoon tungaa akkuma ani isin jee biyyaaf Harargee baatee garuu immoo ni godaananii Wallaggatti jechuudha kan isaan gartee bara 1990 fi meeqa ta'e warra godaane jaansanii xiqqeenyaan achitti dhalattee achitti guddattee jaan akka gartee ijoolleen isiin yeroo irraa isiirraa gaafa duraa jechuudha wajjin deemaa turan irraa odeeffatanitti jechuudha. Waa hedduu jechuudha ijoolleen teenyaa sitti gizeen agartee namoota baay'ee akka gartee miti du'ee jira akka maatiin sabbartuu itti himi warri naan jaanii hedduu jira. Kana hunda irraa gartee obboleeyyan kiyya akka kaaliifee gaarii kana hunda rabbiin gartee nu naadidu ani rakkooleen kun hundi gaara kana keessatti kan ilmaan Oromoo kanarra ga'u jiru kaniin gartee gurra kiyyaan dhagee caalaa kaniin ijatti yaan harka turre dura abbaa fedhee utaanaan kullu nafsin zaa'iqatul mawti jetti jaangaayitii gartee miti kuma rabbiin akkas geessanitti namoonni beekaa lubbuun ilma namaa kamiyyuu taanaan gartee miti du'arraa hin haftu nuti numa duunaa guyyaa duunuun beekne maleedha. Egaa tan amma itti jirru kana beekne malee tagartee booda waan takka waan hin gartee beekuun qabuuni hedduu waan nama yaachisu isiin tun rabbiin gartee takkallee nagaan gartee miti bakka itti yaaddan isin haa geessu amma gartee wanneen amma jechuu barbaadu amma egaan bakka kana dhufe xiqqoo guyyoota lakkaa'ootiin jira ibsaallee location ergeetiifin ture maaliif jennaan wanni kuni yoo gartee dafee dhufuu baate amma bakka kana keessa rakkoo jira asitti mootummaan baay'ee takka jechuudha asitti namni laga kana keessatti hedduu haalaan nyaatama atis amma si gaa mucaa namaa gartee nama wanna goote gaara keessatti bira ta'an waliin obboleessoo dadhabee deema waan takka illee hin taatu inshallah gaara keessa cirriquun gaa bakka yumaa cirr jetti cirriquu tanaatitu mataan ho'uuse sababa cirriquu kanaan achi keessa dhufe asii gizeen dhufu cirriquun ammallee cirrumeetti ibsa khalaas ga anis hedduu takka see guttiin jira gartee mucaanis akkuma beekamu ga fayyaa umaan ta'u obboleessoo kanaa miti kanaa olii gaara kana keessatti meeqaatama gubbaan tarkaanfannee kutee gaa inni waan lubbuun jiruuf xiqqoo nama rifachiisa malee osoo du'aan naman dararu beekadu gaara kana keessatti du'aan naman dararu waan ta'eef namni jiru kuni isaa lubbuun jiru gaara kana keessatti dhiisee deemuun hedduu nama rakkisa abbaa fedhee waa ta'uti. Hedduu takka nama yaachisa wanni kun ilma namaa kamiyyuu fu barnoota ta'uu qaba obboleeyyan kiyya namni gartee namummaa isaatiin kabajamuu qaba abbaa kamiyyuu taanaan ani bakka kanatti ilmi namaa kabajamuu qaba anja keessattuu namni gaara kana keessa taarifa deemu namni gaara kana keessatti jechuudha riskii barbaadee deemu kamiyyuu taanaan abbaan fedhee ta'e yoon miidhame malee ilma namaa miidhuudhaaf yoomiyyuu taanaan qarooran qabu kaayyoon ta'e gara fuulduraatillee ilma namaa miidhuudhaaf yoomiyyuu yaadan qabu. Bakka kana wanni hangam maana tursiise ibsaan imcaasin bira xiqqoo bubbuluudhaan gaa har'a guyyaa sadii moo kana ga'ee jira sababa san jechuudha wanni anis hanga har'aan tanaas taa'uu danda'e malee silaa inni wajjin jiraannee qaata ol baanee akka gartee malaa taaneen baanaa beekadha haalli kuni ilma namaa hundaa waan mudachuu danda'u nama kana guutuu waan mudataan beektan rakkoon gartee rakkoon xiqqoon qabdu rakkoon filattee namatti hin dhuftu rakkoon Oromoo itti sitti hin dhuftu Amaara itti sitti hin dhuftu Tigiree itti sitti hin dhuftu rakkoon rabbiin gartee miti nama fedhu mokkora abbaan fedhuu taanaan gaara kana keessatti ni mokkorama ibsaan du'ee galee gaafa duraatti ni beektanii eegaan du'ee jee abdii irraa kutadhee boodatti gartee rabbumaan kaaliqni fayyisee sadarkaa har'a wajjin jirru kana keessatti kunoo nu giraachisee har'allee alhamdulillah rabbiif galanni haa ga'u hanga lubbuun jirru ammallee cirriquun haasoo namatti hin dhiiftuuti hanga lubbuun jirru kana keessatti wama gaarii takka yaaduun gaariidha. Waan gaarii takka yaaduun gaariidha yoomiyyuu taanaan ilma namaa ta'e kan jijjiiramne hin jiru ilma namaa ta'e kan rakkoota nagartee miti rakkanne hin jiru saniif wanni hundinuu haa dhaabbachuu qabdii asirratti gartee nurraa geejee rabbi haa guutu alaa kulliyaal ani kaniin ibsaadhaaf dhaamu ani bakka gartee lookashina
ijoollee deengaddaa san biraa mootummaan achitti hedduu takka hedduu mootummaan achi nama rakkistii mootummaa karaa san jira baay'ee ijoolleenis jechuudhaan gartee miti arabaas ni beektan arabni karaa kanaatis nama gartee wana jiru hin fedhu akkasittiin ofirraa dhiisee biraa deeme guyyaa takka sharaa isaanii keessa gartee miti bulee maal jennaan ijoolleen xiqqoo sodaadhaaf viidiyoo yoo asii waraabde mootummaan nu jala dhufte waan jaamuuf dhiisee biraa deeme khalaas kunoo ol been bakka kana jechuudha ijoollee takka bira jira ijoolleenis naannoo kana jiranii akalli asumatti hin seegaati naannoo kanaan dhabamuuti kottu atis